Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu Duugdaalaan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas immoo har'a daantelii diizaayinii aynata haala biraatiin waliin hojjenna akkasumas immoo anuma waliin turaa'ee haala kanaanii maal goona dursinee akka haaluma dura ittiin jammaranne haala kana gidduu isaa keessa furdisnee akkanatti hidhaannaa haaluma kanaan jechuudha. Duraan dursinee keessa isaa kana hin dhoofnaa turre amma garuu akkanumatti kanatti si'a 3-4 fudhattanii kana jechuudha. Fakkeenyaaf tokko 2 3 4 fudhattanii raawwattanii haala kanaan akkanatti gizee 3 waraannattanii ammas asumatti deebisanii haala kanaan akkanuma gochaatu ni deemtu jechuudha. Kana haaluma kanaan akkanatti dursa duraa kanumaa nama dhibu daddaftaniitis akkanattis haala barbaaddanii jechuudha. Isin furdistaniitis qal'istaniitis gochuu ni dandeessu akkuma fedha keessaniitiin jechuudha. Haala kanaan egaa hagana dhoofnee asitti dhoofnee akkanatti gadi hin cuufna itti egaa haala kanaan akkanatti cuufneen booda maal goona finnee dhufnee haala kanaan eessa keessaa fudhannaa qaawwa jidduu lamaan keessa jiru kana keessa ammas akkuma duraa sanitti 1 2 3 4 gizee 4 egaa akkanatti fudhadheen booda ammas takka 2 asuma keessatti gadi deebi'ee takka 2 3 4 gizee 4 ammas akkanatti akka 2 3 ammas dammoo kan karanaa kana keessatti qaawwa garanaa kana keessatti 1 2 3 4 deebine ammas gizee 2 waraannee raawwannee ammas asuma keessatti gadi deebine haaluma kanaan akkanatti waraannachaatu deemna jechuudha. Deebine ammas akkanumatti dhufnee asitti takka 2 3 4 ammas gizee 3 waraannee raawwanne akkanumatti haala kana akkanumatti dhaachaatu adeemna jechuudha. Amma kana dammoo xumurannee jirra. Dhiifama dheerachee kana mure kana maal goona amma asitti dhufnee adii keenya asitti jammarra jechuudha. deebinee ammas asuma keessatti gadi hin waraananna jechuudha. Haala kanaani kaza takka 2 kazaan asittis dammoo akkuma duraa sanitti waraannachaatu deemna jechuudha. Ammas asumatti gadi deebinee haala kanaan waraannachaatuma deemna jechuudha.
haaluma kanaan akkanatti addumaan nu dhuggachaa amma haala kanaana kunuuti dhaayituu walqixxeeffadhee jira sila ta'eefu maal goona maazanii kanaa fi maazanii kana finnee olitti akkanatti qaxxalla jechuudha. Haala kanaani amma maal goona marfeedhaan goona malee kirooshiidhaan yoo ta'e nu jalaa olitti xalafama. ከዛ sitti gisee tokko haala kana guduunfanneen booda haala kana na amma haala kanaan walitti qaxxalaan jira. haala kanaan
mana keenya silkii dawwalamaa televizyiiniin iyyaa akkanatti jiran dhugaa isinitti haa jechuudha. Viidiyoo xiraatii qabu waraabuu hin danda'amu. Dhiifama makaa. Haaluma kana akkanatti raachaa ta'uu deemaa isin jechuu jaalladha. Nuti haala kanaan akkanatti hojjedheetoo xumuree jira isiniin jedha. Kunooti haala kanaan walitti cufee asiinis gaajjaasaa fidee asitti walitti cufee hundasaayyuu haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira isiniin jechuu jaalladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii maastootuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumas immoo viidiyoon kiyya yoo dassin jedhe laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Kuni keessa alaa duuba isaati. Kun immoo haala kanaan wanta barbaadan irratti shaffanachuu dandeessu. Sinii irratti illee barbaadan biiffee soofaa akkasii isiniin jedha. Hagamoo viidiyoo biraatiin walitti deebinutti laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon kiyya dassin jedhe akkasumas laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Namichi kiyya akka badaa iyyaa jira, kana caalallee haasa'uu hin danda'u. Sababa saniifuu turtii gaarii baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabaja isiniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon kiyya har'aa asuma irratti hangoolaba. Akkasumas turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo yoo hagammoo viidiyoo biraatiin dizaayinii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.